Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arralee video haaraa qabadhee isin dhufee jira. Videoon narraa ammoo warra rifeensi keessan isinirraa ciccituu fi warra gaafii video dhengaddaa keessatti na gaafattan isiniif deebisuuf inshallah. Warra rifeensi keessan hundeedhaan isinirraa bubuqa'u ta'ee ammas kan caccabu kan yeroo filan akkuma jiruun filarratti harkarratti namaaf rifeensa bubuqa'uu fi furmaa tabareeda isaa qabadhee isin dhufee jira inshallah. Yoo itti fayyadamtan ammoo faayidaa bareedaa irraa argattanii yoo ammoo yeroo takka lama qofa yaalaaltanii guyyuma takkatti fi guyyuma takka lamatti deebitanii fi faayidaa bareedaa irraa argannettanii yaaddan ammoo rifeensi keessan ciccituun isutti mafuufa jechuudha. Garuu akka amma isinii himu kana yoo katti fayyadamtan inshallah suutan isinirraa dhataa deeme yeroo gabaabaa keessatti kan isinirraa ciccitu hin dhaabbata. Dhaabbatullee bira bahee taree rifeensi keessan hundeedha akka jajabaatu godha, akka rifeensi keessan hin bubuqqaane godha. Akkasuma akka rifeensi keessanillee isiniif laafu akka qacceedhaan walitti isinirraa hin qaqqabanne rifeensi goggogee jedhe kan isiniif laaffisu taasisa inshallah. Haga gama viidiyoon deemne ammoo viidiyoo kiyya kanaaf warri haarawaa taatan subscribe godhaadha gara maatii kiyyaa ida'ama. Warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatoomaa galanni keessan guddaadha. Akkanuma nafaana turaa isiniin jecha like illee gochuu hin dagatinaa viidiyoo inshallah. Wanti rifeensa laaffisu ka'ati hagammaa hin dubbanne ka daftee hin dubbanne ka akkana jechuu kun maali yoo naan jettani dhadhaa rifeensaati. Dhadhaa rifeensaa hundi kenna hin beeyna jedhellee humaa miti garuu irra hedduun kenna hin beeyna. Haa ta'u eega gara biyyaan baadeemne irra hedduun kenna argachuu hin dandeenye. Faayidaa isaa kama dur beeyno suma beeynuuti yani faayidaa dhiheen numa tana hiriyaan tiyyatti fayyadamtee akkaataa akkamiin akka isin itti fayyadamtee faayidaa bareedaa irraa argatte isiniif hima inshallah. Dhadhaas dura viidiyoo akkatti hojjetanillee isiniif agarsiisee jira. Viidiyoon xiqqoo turee jira yoo barbaaddan linkii jala isiniif kaa'a. Dhadhaasan mana rifeensaa hojjedhe jedhee as dura isinitti himee jira hin beektane. Mana rifeensaa san keessatti manuma kiyya keessatti dhadhaa hojjedhee bakka mana rifeensaa san geesse nama barbaadeefillee dhadhaa san dibaa fi achi keessatti itti fayyadama jechuudha. Hiriyaan tiyyataan waliin hojjedhu isiin Sumaaleedha. Dhadhaa as dura takkaatti fayyadamtee hin beektu duraanii anumatu agarsiise jechuudha. Haga isiin dhadhaa fayyadamuu hin jalqabin rifeensi isii kun akka malee ciccitaa himnuma ciccitayyuu shaaworii seentee qaama isii wayita dhiqattu rifeensa dhiqatuuf taanaan shaaworiin hundi akka jiru rifeensi keessatti gadi ciccita. Yoo isin hin fila jettu filaan kun guuteetuma gadi ba'a. Harka isii kanaanuu yoo isin gadi harkiftu rifeensi isii cicciteetuma irratti gadi hafa. Wanti isin hin godhin hin jiru fala wallaalte. Dhadhaa kan argisiisanii dhadhaan rifeensaaf bareedaa. Mataa dhukkubbiifillee hin beektan isiniyyuu mataa dhukkubbiifillee bareedaadha. Mataa nama dhukkubuufillee mataallee hin laaffisaa bareedaadha. Dhadhaa kana fayyadami jedheeni fayyadamuu jalqabde. Akkaataan isin itti fayyadamte ammoo haga ji'a tokkoo fi walakkaa moo gara ji'a lamaa wal jala fayyadamte. Wal jala yeroo jedhu ammoo torbaan guyyaa guyyaan osoo hin taane torbaaniin fayyadamte. Harkuma kiyyaan dhadhaa fuudheeti mataa rifeensa isii hunda isaatiyyuu keessa dibee keessa massaajii godhee maal godhee irraa ba'eeti rifeensa isii feestaaliidhaan mareeti mana rifeensaa keessa waan hojjannuuf wanta istiimii rifeensan dho'u isanillee achuma keessaa qabna. Istiimii san keessa gara daqiiqaa 30 ta'etti yookaan ammoo hidhatteeti hojii faa qabdi waan ta'eef guyyaa guutuu achuma saaloonii san keessa hojjetaa oolteeti galgara yoo isin deemuuf taatu dhiqatti jechuudha. Isin garuu manuma keessan keessa teettaniiti dhadhaa san haga hundee sammuu keessanii haga qacceetti akkasitti dibattanii sirritti rifeensa keessan keessa massaajii gootaniiti feestaaliidhaan hiitanii feestaalii san gubbaan ammoo carqii hiitanii akka inni oowwinna goratee gara sammuu keessanii keessa gadi deemu gootanii haala saniin gara sa'aatii 2-3 yoo barbaaddan ganama dibattanii galgala dhiqachuu dandeettanii dhadhaan rakkoo hin qabu. Yoo barbaaddan ammoo galgala dibattanii raftaniiti ganamallee ofirraa dhiquu dandeettanii haala saniin torbee tokko qofaa miti torbee tokkoon humaa jijjiirama hin agarsiisu. Mataa dhukkubbii adda addaa sanarraa wayyeessuu danda'a garuu rifeensa bubuqqa'uu fi torbee tokkoof faayidaa hin kennuufi akkasuma torbeedhaan haga ji'a tokkoof walakkaa yookaan ammoo gara ji'a lama wal jala torbee rifeensa keessan dibattanii yoo jettan wallaahi rabbii guddatti isiniif kakadhaa rifeensi keessan kan isinirraa ciccitu kan isinirraa bubuqa'u hundi isaatiyyuu bakkatti qaxxi jedhee dhaabbata.
ani dhadhaa yerootti illee rifeensa kiyya ofii kiyyaa hima fayyadama. Durirraa ijoollummaan warri Oromiyaa keessatti guddanne dhadhaa baay'inaan fayyadamna waan ta'eef faayidaa isaa hin beeka. Yeroo argadhe itti fayyadama. Isiin garuu rakkinuma rifeensaa isiirraa kaka'e wal jala osoo hin dhiisini torbaan dibatteeti gara ji'a tokkoof walakkaanatti fakkaate ji'a lamallee hin guunne jidduutti rifeensi isii ciccituu dhaabbatee kottaa laala jetteen nu agarsiifti. Rifeensa isii osoo harkisanillee tokko lama qofatu gadi ba'a irraa ciccituun dhaabbatee jettu jaallatteeti isii bira tartee nama meeqatu dhadhaasan dibate isinillee akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha inshaallah faayidaa bareedaa irraa argattan wallaahi dhadhaanii qalbii miti laafaa miti. Rifeensa illee akkasuma bubuqa'uuf illee bira baay'ee tareeti hin lallaaffisa rifeensa kana akka duraan yeroo rifeensi qibaatii dibataniif dhadhaa dibatan warri dibatanii argitan addaan hin beeksisan iyyuu akkasitti rifeensi hin lallaafaa yoo filanillee karuma laafaan filama ciccituu ka duraan filaa keessatti hafu ka yoosin shaaworii dhiqattachuma keessatti irraa gadi jigu sun irraa dhaabbatee jira. Wanta harka kiyyaan dalagee fi ija kiyyaan argee irratti isin fayyadamte jechuudha. Isii malillee nama hedduudha mana rifeensa saaloonii keessatti waan itti fayyadamuu fi nama hedduudha dibee fi jaallatanii yeroo 2-3 illee kanatti deddeebi'an hin jirani. Kanaaf isinillee itti fayyadamaa isiniin jedha. In argannu biyya Arabaa jirraa yookaan mana namaa keessa jirraa akkam goona warri jettaniif ammoo bakka feene jiraannee argatuu dandeenya. Irra guddaa wanti nurraa eegamu aannan irraa hojjetamu qofa argatuudha. Warri biyya alaa biyyan baa jirru kanaaf jechuudha. Warri biyya jiru inni iyyuu keessa jira. Suuraa aannan dhadhaa as dura irraa hojjedheellee koomenti irratti illee viidiyoo as dura hojjedhee iyyuu hin qaba. Viidiyoo san laaluu yoo barbaaddanii sheer isiniif godha. As karaa koomentii jalatti illee linkii isaa isiniif kaaseentanii ilaaluu dandeettanii. Akkasuma suuraan isaalleen kunoo asirratti ilaaluu dandeettanii kana kinoo whipping creamy ka jedhu kana aanan kana qofa argattanii jennaan maashinii juusii aannan yookaan juusii itti daakkan sanitti aannan isaa naqxanii bishaan walitti daatanii sirriitti walitti daakuudha. Dhadhaan ofiin keessaa isinii baha jechuudha. Yoo aannan isaa argatuun qofti nutti jabaate malee manuma keenya teennee karaa salphaadhaan dhadhaa bareedaa fireeshii rifeensaaf ta'u manuma keenya keessa teennee baafatuu dandeenya inshaallah. Haala saniin argachuu dandeettan isiniin jedha. Garuu viidiyoo asirra hojjedhisan keessatti ijoolleen hedduun hojjannee nuuf bahuu didee jettanii sabrii godhattaniiti haga aannan saniif bishaan sun ciccitee addaan bahee dhadhaan gubbarratti bahutti daakuu qabdanii sabrii godhachuu qabdan. Daqiiqaa takkaaf lamaaf hin bahu garuu turu yoo guddate daqiiqaa 10 keessatti akkasitti baha. Haala saniin hojjedhaa isiniin jedha inshaallah. Rifeensa keessan ka ciccituu kan bubuqa'uu kan isin jalaa goggogee laaffisuudhaa fi ganaa hin rakkattan yoo kanatti fayyadamtanii faayidaa isaa arguuf ammoo ji'a tokkotti fayyadamuu qabdanii torbeedhaan wal jala osoo hin hifatinii jechuudha. Torbaan tokkoof lamatti faayidaa isaa laaluu miti. Achuma keessa ammoo warri mataan isin dhukkubuu amma ka mataan dhukkubbii garagaraa qabdan yoo jiraattan mataa dhukkubbii fillee hedduu tokko dawaadha. Dhukkubbii sanii isinirraa wayyeessaa isinirraallee balleessuu danda'a. Yoo dhukkubbii garagaraati wanta wal qabatu ta'e malee yoo dhukkubbii mataa qofa ta'e dhadhaan isinirraa isin gargaara jechuudha. Dhukkubbii mataa sanii fi isinirraa balleessa inshaallah. Kana fakkaataa itti fayyadamaa isiniin jedha. Gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf barreessaa dubbisee isiniif deebisa inshaallah. Akkasuma warri yaada keessan qabdan ammoo yaada keessanillee akkasuma karaa komentii jalaatiin naaf ka'a. Walirraa barannaa wal barsiifna inshaallah. Obboleewwan keessaniif illee sheer godhaadha isaanillee harraa fayyadamanii kana fakkaata inshaallah. Viidiyoon narra isiniif qopheesse haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti harraaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.